Bekan gammadan gooftaatti gammada kan qabdani gammachuun keenya Kiristoosin ameen nama cina keessan duran kan qabaati baga gammadde baga rageesse baga jiraatte jedha achumaan nagaadha akkam fayyaadha waliin jedhaani haleluuyaa Yesuus guddaa masiin nu dhalateera masiin nuuf dhalateera Kiristoos nuuf dhalateera Amaanu'eel nuuf dhalateera Yesuus nuuf dhalateera haleluuyaa guyyaan kuni guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha dhaloota isaa kanatti kabajnu nuuni akkaataa nuyi itti dhaloota gooftaa celebrate goonuu fi warri biyya lafaatti kabajan tokko miti nuuni Yesuus Kiristoosin yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti dhalachuu isaa kabajna inni naaf dhalateera waggaa 2000 har'a min Yesuus kan dhalate 2022 har'aati kan inni dhalate 2022 har'aa dhalate Yesuus garuu har'a yaadannoodha hin yaadannaa jechuudha yeroo yaadannu kana akka biyyi lafaa yaadatutti yaadanna miti nuun waaqeffachuudhaan yaadanna yeroo hundumaa waaqayyoon waaqeffanna sagalee waaqayyoo keessaa iddoo beekamaa tokko nan dubbisa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6-7 akkas jedha mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa gatiittii isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa hin jedhamu guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu inni teessoo daawitiif mootummaa isaatii irratti in mo'a isa in ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan amma hamma bara baraatti isa in eega hinaaffaan waaqayyo gooftaa maccaa kan in godha አሜን አማርኛው እንዲህ ይላል ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶልናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካሪ ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ የጸናና ይደገፍ ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም የእግዚአብሔር ቅንነት ይሄን ያደርጋል ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ሞቲ ነጋድ መተዱሬ ጀዱረተን ዱበደ ነመጭነ ከሰን ድረር ካንቀባ ኢየሱስ ሞቲ ነጋድ ጀዳ ኢየሱስ የሰላም አለቃ ነው ወይም የንጉስ አለቃ ነው ኢሰድረገሩ ኡቱን ገራ እንትሪ ኮትን ደርብን አካታ በረ ኢየሱስ ክርስቶስ እትጠለተ ከኑ ይላል ፎከስ ጎኔ ከኑ ይላል ሉቃስ ቦቆና ለማፊ ማቴዎስ ቦቆና ቶክ እረሰጅሩ ገድፈጌስኔ ላላ ኮንሰፕት ዮካን ቀብዬ በሬሱ ወንጌሎታ አሎን ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንሳን ኢብሰመኒ ወንጌሎታ አርፈንረት ዲቴይሊ ከንሳን ዱበተን ወሪከ ኩሞፋ ፕሮፌሰር ይጎዳኒ ራጂ ዱበተን ወሪከ ኩሞፋ ራጂ ዱበተኒ ወሪከ ኩሃራሞ ኢሰጃን አርገን በሬሰን ሉቃስ ማልጀደስን ተፈካታ እርጋሳ ከሰቲ ኑ ኢጀ ሰደገኘ ኢሰነገ ገዲፈጌሴ ጀድ ገዲፈጌሴ ቆረቹዳፍ ነያለ ጀድ ነያለ ጀቹን ወሪ ኢጃን አርገን አከኑት ደበርሰኒት ደዳ ሉቃስ ወሪ ኢጃን አርገን አከኑት ደበርሰኒት ሉቃሲ ኢየሱስን ኢጃን አርገን ከንጃን አርገ በሬስቶታ ክታባ ወንጌሎታ አርፈን ከሳ ኢየሱስን ከን ዳሎተሳ ከንጃን አርገ ዮሐንሲፊ ማቴዎስ ዱዋት ergamaa yohannisiif ergamaa maatiyoos duwwaatu ijaan arge warri kan marqosis ta'e luqaas ijaan hin argine marqosi yihudiidha
Luqaas garuu Yihuudii miti. Ergamoota yookaan immoo bartoota ergamoota kitaaba qulqulluu barreessan keessaa orma kan ta'e Luqaas duwwaadha. Luqaas kuni abbaa qorichaati. Dokteera ta'eetu jiru hojii Kiristoosiif waamamee gara wangeela Kiristoos lallabuuttidha kan inni dhufe. Kanaafi wangeelonni kun arfani የራሳቸው ኮንሴፕት አላቸው ቀብዬ ኦፍ ደንደ ከመታመታ ሳኒ ቀብ ሉቃሲ ከነን ረቱ እንዳይበር በረሰ ወንጌለ ማርቆስ ረት ከነን እንዳይበረሰ ማርቆስሞ ከነን እንዳይበረሰ ጴጥሮስራ አፋን ጴጥሮስራ ታኤደገፈቴቲ ማርቆስ ከነን በረሰ ወረ ሮማቲ በረሰ እርጋ ከና ወረ ሮማቲ በረሰ ዮካ ቢየ ሮማ ኬስ ዋንድራቱ ፊ ባይናን ፎከስ ጎዴ ከነን በረሰ ወረ ሮማዳ ሉቃስ ከነን በረሰ ወረ ኦርማቲ ፊ ማቴዎስ ከነን በረሰ ወረ ጁዶታቲ በረሰ ዮካን ሰበዋ ቀዮቲ በረሰ ዮሐንስሞ ጉቱማ ዮካንሞ ጀነራሊ ለከነን በረሰ ወይ ኢልመዋ ቀዮ ተኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ሞቲ ተኡ ኢየሱስ ይረት በረሰ ኢየሱስ ሞቲ ደደ በረሰ ማርቆስ ተጃጅላ ደደ በረሰ ሉቃስ ኢልመናማቲ ጀደ በረሰ ዮሐንስሞ ኢልመዋ ቀዮቲ ጀደት ከነን በረሰ ቹዳ ኮንሰፕት ዮካን ቀብዬ መታ ሳኒ ቀቡ ማሊፈ ከበረሰ ነቹዳ ገሩ ጀች ሳምበረሰ ወልን ፋለሱ ወልንገቱ ወልን ሞርሙ ቶኮ ያደ ቶኮ ረት ከን ሳምበረሰኒ ያደ ቶኮ ረት በረሰኒ ኤጋ በረ ኢየሱስ አለተ ከነከሳ በረ ኢየሱስ አለተ ኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊ ምልኪያስ ራጅ ቸግዱ ወጋ ድባ አፍርቱ ጅራ በር ወጋ ድባ አፍሪኩን ሳይለንት ኤጅ ዮካን ሞ ዳርክ ኤጅ ጀደሙዳን ቤከማ ዳርክ ኤጅ ጀቹን በረጨልሱ ዋቀዮ በረት ዋቀዮ ራጅትስተ ልቦተት ነመከምት ህንዱበን በረት ዋቀዮ ጨልሱ ፈርፈናን እንጅሩ ሉብንጅሩ ለለባን እንጅሩ ራጅን እንጅሩ ገጌሻን እንጅሩ በርኩን እስራኤሎታ በረዱከና የጨለማ ዘመን ነበረ በረዱከና ጀቹ በረዋቀዮ እንድበነ ዋንስንትማ ዋቀዮ ነማጀላ ጨልሱ ጀቹን ዱከነ ነማፍ namni waaqayyo jala callise dukkana እስኔ ገለራ ሰገሌን እንጁ በረሰነ ምንም ድምጽ የሚባል የለም ሰው ደግሞ ያለ እግዚአብሔር ድምጽ ያለ እግዚአብሔር ቃል መኖር አይችልም ሰገሌ ዋቀዮ መለ ዱቢ ዋቀዮ መለ ድራቹ እንደው namni kana male ድራቱ አከገላና ገረት ተደሙም በኔት ከናፊ በረ ኢየሱስ አለተ ከነከሰጋ ማልቱ ትሬ አንጎኒ ሞቶታ አዱኛ ከና አንጎዳፍ ዮካንሞ ማን መቃንሳ ወልደርጎሚ ፖለቲካል ኮምፒቲሽን ላንጉዌጅ ኮምፒቲሽን ኢኮኖሚካል ኮምፒቲሽን ይጅራ በረከነከስ በረ ወልደርጎሚ አፋኒ ወልደርጎሚ ሲያሳ ወልደርጎሚ ድነግደ አከሱመስሞ ወልደርጎሚ አርቲ ገራገራቱ ጅራ በረከነከስ በረት አንጎን ነሞኒ አንጎዳፍ ወልደርጎማን በረ ኢየሱስ ከስጠለተከስ በረ ኢየሱስ ጠለተ በራ ኤምፓየር ሮማ እንጉድች አዱኛ ከነረት ኢጃረመ ኤምፓየር ሮማ አዱኛ ከነረት ከን ኢጃረመ እንጉድቸቹዳ ክርስቶስ ዱራ በረ ሶዶሚ ቶኮ ካሴ ሐመ በረ ኩዳፍሪት ኤምፓየር ሮማ እንጉዳን እንስትሮንጊቴ ከን ኢጃረመ ቹዳ ወር ሮማ በረሰነ ከሳ ሞት ወረ ግሪኪን ኩፍሰኒ የሮሳንት አንጎ ቀበተኒ ሞት ወረ ግሪክ ኩፍሰኒ የሮሳን አንጎ ቀበተኒ እስንት ሜራ namni yerosana አንጎ ፎልደርጎማ ሲያሳ ፎልደርጎማ ቀበኛ ፎልደርጎማ አርቲ ፎልደርጎማ ቤኩም ሰርገቹ ፎልደርጎማ በርሱን በረ ኢየሱስ ቀለተ በረሞቱማን ግሪክ ጅገ ሞቱማን ሮማ ኢጃረመት ሃቶ በረሰነ ከስ ማልቱ ተይስንት ፈካታ ሞቱማን ሮማ ከንነት ሮማን ከንሸን አርገምቱ ቢያ አርዲ ዩሮፕ ዮካንሞ አርዲ አውሮፓ ከሰ ከንሸን አርገምቱ አርዲ አውሮፓ ከሳ ካባ አውሮፓ አንጎሳ አመየሳት በልፈት ስንት ፈካታ አውሮፓ ካባዳ ከያም ግዱ ገለስ አውሮፓ ጀቹን
Ingiliz, Faransay, German, Greekii fi kan kana fakkaatan keessatti gaanfa isaanii diriirfatanii jiru. Achi deebi'anii hamma giddu galeessa ba'aa jechuun Israa'el, Sooriyaa, Iraaq, Iraan, Joordaan, Palesteenii fi kan kana fakkaatan keessatti aangoo isaanii diriirfatan. Achi ba'anii hamma kaaba Afrikaa jechuun Liibiyaa, Tunisiyaa, Aljeeriyaa, Morokkoo fi amma biyya Gibxiitti aangoo isaanii bal'ifatanii qabatanii jiru. Egaa Israa'el kan isheen keessatti argamtu biyya Israa'el keessatti argamti. Bara kana keessa mootichi Augustos yookaan mootummaan Roomaa jalqaba mootummaa Roomaa jaare mootichi Augustos mooticha jedhama. Augustos kuni biyya bulchutti kana keessatti nama kaawwata. Biyya Israa'el yookaan Yihuudaarra kan hoogganu nama maqaan isaa Heroodis jedhamudha. Mootummaan Roomaa waa tokko godhe yeroo Yesuus dhalatu. Maal godhe isinitti fakkaata beektu? Namni hundinuu biyya keessa jiraatu tun taane biyya keessatti dhalate keessatti akka dhaqee lakkaa'amu ajaja yookaan awwaajii baase. Fakkeenyaaf amma akkasachuun lakkoofsa biyyaa dura yoo ta'e Shaashamanneetti dhalatte yookaan Hawaasaatti dhalatte yoo ta'e as jiraatte yoo ta'e asitti lakkaa'amtu. Hawaasaa yookaan immoo Shaashamannee dhattee lakkaa'amta. Asitti lakkaa'amuu hin dandeessu. Shaashamannee yookaan immoo iddoo tokko lafatti dhala Harargeetti dhattee lakkaa'amta jechuudha. Akka carraa Maariyaami Hafuura Qulqulluun ulfooftee. Sidii galeera. Yeroon ilma ishee Luqaas akkasii yeroo isheen ilma ishee isa angafa deessu geenyaan jedha. Ayaachu Maariyaam ijoollee biraa akka isheen qabdu dubbata sagalee Waaqayyoo. Yeroo isheen ilma ishee isa angafa deessu geenyaan kana jechuun quxisuun booddee jiru jechuudha. Warri kaan maal jedhu Maariyaam maal hin taane jedhu. Hindeenye hin arragde. Ndaa'u dhiyoo kana riisarchii ta'e hojjetanii baasan jiru. Maariyaam hin arragde jedhu. Hin arragdee waan jedhamu hin jiru. Hin arragne Maariyaam. As nduute akka. Sidii galeera hin arragne. Ol hin baane Maariyaam. Hilma deessee Yesuusin garaatti baatte warra 122 hojii ergamootaa boqonnaa 2 yoo dubbiftanii Maariyaam haadhi Yesuus achi keessa jirte namni hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra guutummaa sanatti dubbista maal jedha isheen isedha Hafuura Qulqulluu hawwiidhaan eeggachaa turte bartootaa wajjin jedha isa booddee wayin Maariyaam achi hojii ergamootaa boqonnaa 2 darbitanii wayin Maariyaamin argattan. Garuu intalli kun durbeen kun durba taatee utuu jirtu ergamaan Waaqayyoo dhaqee Maariyaamitti hin dubbate. Maal jedha sitti fakkaata Gabreeliin halkan tokko utuu isheen rafaa jirtu baay'ee dubartiin intalli kun dubartii miti Maariyaam intala yeroo san ergasii dubartii taateetti. Yeroo san she was virgin durba turte ergasii dubartii taate deesseetti waan ta'eef. Akkasittiin jedhe ergamaan Waaqayyoo dhaqee yaa Maariyaam yaa ayyaana qabeettiinadha inni ulfoofta ilmas hin deessa maqaa isaa eenyutti moggaaftan Yesuus jettee moggaafta harka ol qabi waan siin jedha ganama kana harka ol qabi yaabbee harka ol qabi har'a waan siin jedha maqaa Yesuus Kiristoosin humna dhiiga hoolichaatiin wanti kabaja guddaa sii kennu har'a sirra dhufa. Anam የማርያም ታሪክ ሴና ማርያም ለለቡ ሚተር ክርስቶስ ሴና ርስ ከሰቶ ጀተን ስትማን መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንት ስከበድ ዋንት ኡልፍና ሃራ ሲከን እስኒ ገሌራ ኡልፍና ሃራ ዋንት ሲከን ዋቀራ ዱፌራ መጀዳ ሰገለው ለካስ ኢየሱስ ቀለቴረ ጀዳ ኢየሱስ ናፍ ቀለቴረ ጀዳ በቃ ሌላ ጭብጨባፍ ሽብሸባን በርባችስ ቀለቴረ ሃሌሉያ መቃ ኢየሱስን ድረኛ ከከሰት ዋቱታ ስዲቀለ ኢኑል ፎፍተ ጋፈድት እንጀ ሪማ ከሰት ጋፈ ከነ ደመቅት ማልዲቹ አይቻልም ኤርጋን ሲኒቀም እንደንዳሙ ከነት ጀት መቃ ኢየሱስ እንደንዳሜ አርጅታቴ
ይውላችሁ እስከ ዛሬ ከማርያም በፊትም አልነበረም ማርያም ድረስቱ ዱርቡልፋው ዳውን ህንቱሬ ነምኒ ክሮሞሶሚ ለመራቀላታ ኢየሱስ ገሩ ክሮሞሶሚ ዱበርቲ ራቀላተ ከኩሞ ፋኬሰት በረፈም እኒ ዱበርቲ ራቀላቱ ማልስ ጎደደ መታከር ረጀታ አትስ ኮሜሳ ሂድታ ሃሌሉያ ስዲ ገለራ መታከር እጀተን እነኙ ራቀላቱ ዱበርቲ ራነ ደላቱ ባይዘው እልነማ ከራዱ በርቲ ገነተ ከሳበ ከራዱ በርቲ ገነተ ትደብየ ስዲ ገለራ ከራዱ በርቲ ባይ ከራዱ በርቲ ሞት ትደብየ ይርዳብተ መላለቹ ዳብገም የሮባዬ ዱበርቶን ገረላፈ ይድምቲረ ያው ዳሮፐን በርሰጠኒ አዳምን ቆ ይወምሱ ወላ ለብት አዳም እንዲደ ደብጭ እንዲደ ዋንተ ኤፊ ጋፈንደቀ ኮተደ ገረስዳ በተለሽ ነዳሚን ነጥቀጥተ ዋቀዮን ሶባይት እስንጎ ይወምሳት ትያድ አባባናን ለመርየን በጣም የሚገርማችሁ አያችሁ መርየን ግጥም ጎተ ፉተኛት ጃርሰስ ጠጥ የተበላሸሲት ዝግለራ ኦፊዱ ወንበን ዋው ዋና ጃይ ባቶ ኩኛ ደዱ ፈተረተ ማይ በስመ አብ ወልድ ዋና ዳቶ ኩኛ ደዱ ኩቴላ ተፈደ ጃርሰስ ግጥም ጎደ ጭፈት ኤሮባየነም እንስረክለ ቀባ ማልኛ ተዋቀዮ ሰትሜው ሸትሜ ባይዘው ባለደራሹ ነው እንጂ እሱ አይደለም ነጋምቲ ባለደራኒ እሸምቲ እሰመለ እሸደ ሳባቴ ነሞ ኢራ ሞዱ በርቲቱ መም እንዳው ጳውሎስ ማይደ ኢራቱ ዱበርቲቱ ኢራፉ መም ለድ ኢሪ ዱበርቲፍ ነው መም ደለብኒ አጋና ርኩቱን ከሰነ ነበር ዱበርቲቱ ማልተ ኢራፍ ኡመሜ ኢሪ ዱበርቲፍ ነው ማምነ ገድስቄ ገሩ ማይደ ስንትፈካታ ኡቱ ዱበርቲን እንጅሬ ኢሪ እንጅሮ ወድ ኡቱ ኢሪ እንጅሬ ሞ ዱበርቲን እንጅሮ ጀላቹ ወልቅጤ ደ ፉለት ፈላኩ ነው ሬፉ ወቦሎተቹዳ ኢየሱስ ኢሰከራ ዱበርቲ ጸበ ከነራ አለቹዳን ማርያም ራ አለቹዳን ገረጅሬኛ አትኑ ዴቢስ ጋፈሰን አከጨራ መንደረ ዳውት ከሰት ይውላችሁ ኢሳን ከንሳን ድራታን ናዝሬት ከሰድራት ናዝሬት እስተ ቤትለም መንደረቱ ፈተማ መጋላ ጨጨባ ፎክሳ ለፈቀለው ተሳኒ ይውላችሁ ማርያም እስተ ዮሴፍ መንደረ ቤትለም ትቀለተን ቤትለም እፍራታ ትቀለተን ጋፈከና ሞቱማን አውግስጦስ ቤክሰው አምባሰ ገልማውዳፍ የሮሽን ዳው ጀለጌ አከጨራ ደምሰጌስ ገልሜን ደርቡን ቀብ የገልሜን ደርብ ለሚቢያተው እንደንዳን ከናፍ ድልቀመዱ በርቲን ኩማልተው ቀብድ ደሙ ቀብድ ረገፈዳ ዮሴፍ ዲዴቱሬ ፉዱ ዲዴቱሬም ዮሴፍ ኡቱ ኤርገማ ዋቀዮና ኡቱ ነስጠነቀቅነተ ይሴቱሬ አከሰት ኤርጋሉ ፎፍቴ ጀሰዲ ቡልቴ ቦድ ኤርጋ ገራም በከ በኤሙልጠቴ ቦድ አከሰት ደምቴ ጆሲዳን ዮሴፍት አኑልፋይረት ምን ማለት ነው አከሰይረ ይሁዶታት ዱርቢዮ መነት ኡልፎፍቴ አጋር አርኩታምቴ አጀፈምቲ እንደንዳአሙ አበደን ዮሴፍት ነኑልፋይት ኖስኔበ ነኑልፋይ ኤሳፍደ ነኑልፋይ ኤሳ አፍረ ቁልቁሉዳን ኤርጋን ስዲቀም ዋናቲ ተካያ ደምቤን ሁምና አፍረ ቁልቁሉን ድሬኛ ከረቲታ ዮሴፍ ነኑልፋይ ዮሴፍ ነመቀጀላፍ ነመገራሚ ዋንቴ ሂመተ ድረት ኢሼ የላስሱን በርባን አኩመቲን ኢሱ በርባዴ የሮን ኢሱዳ ሙርቴሴ ማነትገል
ከተፈናን ገብርኤልን ergamaan misraachoo baatu sun sini galeera halkanutu joosii rafuu dhaqe yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimikee afura qulqulluudhaan waan ulfoofteef hin sodaatin ishee obbiratti fudhadhu ittiin jedhe irribaa dammaqee gara manan talaatti lafa dhee bari innati jette sirriidha maaltu ta'e sirriidha sati jette ta'e kanaafuu kottu sin fuudha min ayinat ድንቅ ነው ergaanis ni qaba ganama kana ergaanis ni qaba yaaddee kanatin beenne humni ajaa'ibsiisaan tokko mana kee irratti ta'a ameen jettuusin meeyya narratti ta'eera jedhaaka yeroo galmee sana galmaa'uudhaaf naazreetii ba'anii gara kutaa beetlehem mandara efraaxaa deeman maal jedha isinitti fakkaata Mikiyaas raajichi dubbateera mootiin si keessaa ba'a lafat Yesuus dhalachuu dhaqu lafa gaafa Daawit waggaa 1,000 fuula dura Daawit keessatti dhalateedha kanaaf mandara Daawit keessatti dhalate kan jedhu naa dubbisme Mikiyaas 5 irra jiru 5 Mikiyaas raajicha 5 macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 5 lakkoomsa 2 akkas jedha ati immoo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a hundeen isa si keessaa ba'uuf jirus kan bara durii kan bara baraatti kaasee amma bara baraatti amma bara isheen isa da'uuf jirtu sun deessuutti gooftichi waa'ee namoota sanaa hin dhiisa amma isheen deessuutti ishee obboloota isa dhalatuu sana keessaa warri afan gara biyyaa gara ijoollee Israa'elitti hin deebi'u ittuma fufii dubbisi amma furiitti inni mo'u sun jabaatee hin dhaabata humna Waaqayyootiin ulfina maqaa Waaqayyoo gooftaa isaatiinis isaanin tiksa guddina isaa isa hamma andaara lafaatti guddinni isaas amma andaara lafaatti hin beekama warra tika isaa jala jiranis nagaatti jiraatu dhaggeeffadha warri tika isaa jala jiranis nagaatti hin jiraatu ayyachu iddoo kanatti isinitti meera Luqaas Maatiyos kan inni barreessu Yuudi waan ta'eef hidda lakkoofsa Yesuus keessaa dhalatu hunda isaaniitu lakkaa especially Maatiyosiif Luqaasin lakkaa'u hidda dhaloota isaanii yeroo lakkaa'ani Maatiyos Abrahaamii kaasee amma Yoosefitti lakkaa Luqaas garuu Yoosefii kaasee yookaan Addaamii kaasee amma Yoosefitti lakkaa kun maal argisiisa isinitti fakkaata Maatiyos kan inni barreesse warra Yihuudootaaf Luqaas immoo Yesuus Kiristoos Yihuudootaafis dhufe warra orma immoo fayyisuudhaaf kenname jechuudhaaf barreesse sidii galeera hamma andaara lafaatti fayyinni kun amma andaara lafaatti kanaaf warri Yihuudootaa Yesuusin hin amanne kan Yesuusitti amane dursee warra ormoota har'a Yihuudoonni hin amanne Yesuusitti har'a Israa'eloonni Yesuusitti hin amanne sababni isaa ganaa dhalata jedhanii eegu nuuf garuu dursee nuu galee fudhanne wayisaa ameen jettuusin maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u mee anaaf naa galeera jedha Yesuus har'a si keessatti dhalateera sidii gale Waaqayyo lafaa isin kaaseera mee iyya Waaqayyo lafaa na kaaseera jedha በጣም የሚገርማችሁ ሄደር የጠሎተ ኢየሱስ አባ ከንፎን እንቀቡ አባን ኢየሱስ አፉረ ቁልቁሉዳ ሂደሳ ለካን መሌ ዮሴፍ አባሳ ሰፎኒ ምት አባን ክርስቶስ አፉረ ቁልቁሉዳ ስለዚህ አፉረ ቁልቁሉቱ አባሳት ማርያም አፉረ ቁልቁሉዳን ሄኖሉ ፈፋምቴ ጀደ afura qulqulluudhaan ulfoofte jedhe sigale afura qulqulluudhaan ulfoofte sigale
hin ulfoofte afura qulqulluudha. Ergaan isinii qaba. Maqaa gooftaa koo Yesuusiin humna dhalachuu Yesuusin har'a kaatanii deemuun isiniif ta'eera. Iyyaa ka'ee deemuun naaf ta'eera jedha. Nama tokkoof ka'ee deemuun ta'eera. Ameen ameen. Afuuraan kaatee deemta, qabeenyaan kaatee deemta, ikoonomiidhaan kaatee deemta, karaa hundumaa ati kaatee deemta. Manni kee lafaa kaa. Iyyaa manni koo lafaa kaa jedhaa kaa. Waaqayyo namoota baay'een lafaa kaasanaan jedha. Warra abdii kutatan lafaan kaasane Waaqayyo. Dhalachuu kanaan jireenya keetu ganama kana dhalata. Dhalachuu Yesuusin jireenyi kee dhalata. Mee faarfannaa 89 sadii amma afuritti naa dubbisi. Ati immoo isaanii fo'adheef kakuu galeera. Daawit garbicha kootiif kakadheera. Daawit garbicha kootiif kakadheera. Sanyii kee barabaraan nan jabeessa. Sanyii kee barabaraan nan jabeessa. Dhaloota amma dhalootaattis teessoo kee nan dhaaba jetteetta. Dhaloota hamma dhalootaatti teessoo kee nan dhaaba jetteetta. Wow. Teessoonni dhaabe kun sakaraa Kiristoos dhufee biyya lafaa kana irratti mootummaa Waaqayyoo dhaabbateedha. Waa'ee Daawit dubbata. Yesuus Kiristoos Yesuus yeroo biyya lafaa kana irra dhufee dhalate foon uffatee dhalate. Yesuus inni jedhu kun fayyisaa jechuudha afaan warra Ibrootaatiin. Kiristoos inni jedhu afaan warra Giriikiitiin isa olii dhufe isa dibame jechuudha. Masiih inni jedhu afaan Ibrootaatiin Kiristoos jechuudha yookaan fayyisaa isa dibame isa olii dhufe jechuudha. Isa olii dhufe jechuudha. Kiristoos isa dibameedha. Ameen jettuusin. Isa dibame jechuun waaqarraa isa dhufee dhala namaatiif of kenne jechuudha. Mee Milkiyaas raajicha boqonnaa 4 lakkoofsa 2 naa dubbisi. Milkiyaas raajicha 4. Isin warra maqaa koo sodaataniif garuu aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu. Aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu. Isiniif hin ba'a. Isiniif hin ba'a. Akka jabbii goorana keessaa ba'es. Akka jabbii goorana keessaa ba'es. Gadi baatanii hin burraaqxu. Gadi baatanii hin burraaqxu. Irra deebi. Isin warra maqaa koo sodaataniif garuu. Warra maqaa koo sodaataniif garuu. Aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Akka jabbii goorana keessaa ba'es. Akka jabbii goorana keessaa ba'es. Gadi baatanii hin burraaqxu. Gadi baatanii hin burraaqxu. Haleluuyaa. Akka jabbii maal keessaa ba'e? Goorana keessaa. Goorana jechuun maal jechuudha? Hidhaa keessaa ba'e. Aduu haaraatu isinii ba'a. Qarri isaa maal of keessaa qaba? Aduun ba'u sun. Fayyina of keessaa qaba. Luqaas 1:78-79 naa dubbisi. Fayyina of keessaa qaba. Fayyina of keessaa qaba qarri aduu kana. Wangeela Luqaas 1:78 Waaqayyo keenya jedhe araara isaa isa ho'aan guuteen barii fayyinaa nuuf bariisisa. Warra dukkanaa fi gaaddisa du'aa keessatti argamanitti mul'achuudhaaf. Warra rakkinaaf gaaddisa du'aa keessatti argamanitti mul'achuudhaaf. Miilla keenyas daandii nagaarra geggeessuudhaaf. Miilla keenyas daandii nagaarra geggeessuudhaaf jedhe. Sini galeera. Daandii maaliir? Karaa Kiristoos Yesuus daandii nagaarra geggeessuudhaaf jedhe. Ergaan isinii qaba. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ulfina haaraa fuutanii baatu. Kiristoos Yesuus ganama kana mana kee keessatti dhalateera. Hin baata balbala banamaa yaaddeen beennetti seentaati. Ameen jedhaa. Nama cidha keessan jiru harkaan qabaa baga gammadde jedhaa. Yesuus siif dhalateera jedhaa. Manni kee eebbaan guuta har'a jedhaa. Manni kee ulfinaan guuta jedhaa. Manni kee nagaadhaan guuta jedhaa. Manni kee araaraan guuteera jedhaa. Manni kee ulfinaan guuteera jedhaa. Sagalee ol keessan ol kaasaa ani hiikameera jedhaa kaa. Ifni guddaan, ifni gammachuu baatu, ifni ulfina baatu, ifni nagaa baatu mana keef siif ta'eera.
biyya kanaaf ta'eera. Karaa Kiristoos Yesuus biyya kanaaf ta'eera. Karaa kee biyya kanaaf ta'eera. Amma gaa Kiristoos mana kee keessatti dhalateera. Kana akkasin beektan hin barbaada. Akkasin amantan confidence akkasin qabaatan hin barbaada. Amma seenaa Yoosef, seenaa Maariyaam, seenaa isa darbee lakkaa'utu hin taane. Har'a Yesuus keessatti hojii hojjechuutu irra jiraata. Beetelemitti dhalate, Yerusaalemitti akkas ta'e, Naazreetitti akkas ta'e utuu hin taane har'a jireenya kee keessatti Yesuus akkaataa inni itti dhalate beekuus irra jiraata siin. Maqaa Yesuusin ergaan isinii qabaa. Har'a Yesuus isa si keessa jiru beettee baataati. Isa kana beettee naannoo maa rakkinni hin jiru. Isa kana beeku. Maal barbaadda? Jireenya kee keessatti maal barbaadda? Maal barbaadaa jirtamu? Maal fudhachuu barbaadda? Akka haara'uu barbaadda? Waaqayyo haara'umsa haaraa karaa ilma isaatii siif kenneera. Garuu beettee kan itti jira, beekee kan itti jiraatu si. Fudhachuun kan irra jiraatu si. Qabachuun kan irra jiraatu si. Fudhadhaa eebba keessan. Harka keessan galfadhaa eebba keessan. Boojiyaa shaamaa eebba keessan. Isiniin jedha, isin irratti dubbadha. Waggaa dheeraa, bara dheeraa qabamee kan ture. Ani amma harka keessan galcheera. Harka keessan ol kaasaa, ol kaasaa harka keessan. Ol kaasaa, ol kaasaa. Maqaa Yesuusin abbaasin kadhadha. Wanta sabni kun barbaadee dhabe, hamma har'aatti bira ga'u kan inni dadhabe, bira ga'u kan inni jedhe, abdii kan inni itti kutate. Maqaa Yesuusin hammayyuu hammaarii harka keessan galcheera. Waaqayyo natti meera. Sabi kun naan jedhe Waaqayyo daangaa cabsa naan jedhe Waaqayyo. Galaanni bokkaan gaafa guutuu, gaafa roobee guutuu, galaanni bokkaan itti roobee gaafa dhufu waan hundumaa cabsee darba. Wanti galaana dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Akka kanatti hin arge. Wayirra baatu naan jedhe Waaqayyo. Akkeedhe Waaqayyo. Sabi kun jedhe Waaqayyo akka galaana wayirra didichuu bara kana keessa didichee cabsee baanaan jira. Fudhadhu malee ergaa keetii bara. Fudhadhaa malee mee wayirra baata jedhaa. Cabsitee darbita jedhaa. Homtuu si dura dhaabbatu jedhaa. Bifa kanaan argeen dhugaa. Akka galaana didichee, galaanni gaafa didichee darbu, wanti isa mukas yoo ta'e jissee darbu. Wanta inni fuudheen deemu, dhagaas fuudhee deema galaanni gaafa guutu miti. Akka kanatti argaa jira abbe. Akka kanatti argaa jira. Maqaama Yesuusin isa si dura jiru jissii darbiyati. Tillik profeesiin. Nama cidha keessan jiru kan qabaa jissitee darbita jedhaa. Jedhaa itti maa. Wayne Waaqayyo natti meera. Sabi kun jedhe jissee irra darbanaan jedhe. Ish kuffisee irra darbanaan jedhe Waaqayyo. Isinii galuu dide fakkaata jissuu kanatti. Kuffiftee irra dabartan siin jedhan. Inni kun hiikaa guddaan kennu. Kuffisuun jedhu kun hiikaa nama tokko duwwaadhaaf kennama. Jissuu haxaa'uudha. Xaraguudha. Isinii galeeraa? Of duraa kaasuudha. Ergaan isii qabaan. Ergaan sii qabaan. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreet isa waggaa 2022 har'aa dhalateen isa si dura jiru jissitee irra darbitaa. Ammas ergaan qaba. Maalan arga beektuu? Karaa ba'uun arga. Karaa ba'uun arga. Akkamitti hin beeku. Karaa tubaa miilan. Karaa tubaa jedha. Waaqayyo natti meera. Maal jedhaman sun doozerii dhamiti? Karaa guddaaf ajaa'ibsiisaan utuu inni ba'uun arga. Dhugaa Waaqayyo qabadhaa ergaa kana. Qabadhaa. Karaan kun maaliif akka ba'u, yoom akka ba'u, eenyuuf akka ba'u hin beektu ati. Sidii galee karaatu ba'a. Yehullaachoo. Yesuus dhalachuun isaa misraachoodha. Karaan ba'u kun misraachoos dhageessisa. Misraachoo jechuun oduu haaraa jechuudha. Isinii galeera oduu haaraa nene duukaa jedha oduu haaraa jedha. Gurra keessan akkas godhaame. Jira. Hoqi gurra kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurri kun barana waa dhagaa. Gurri
hamma hooqame kun naan jedhe waaqayyo waa dhagaa bara naan jedhe mee waa dhagaa jedha thank you Lord waa dhagaa gurri kun waa dhagaa mana keetiif waa dhageessa biyya kanaaf saba kanaaf waldaa kanaaf waldaa kiristaanaadhaaf waa dhageessa baran maqaa Yesuusin isinii ta'eera anan beeku waaqayyo mee warri iskiriiptoo qabdan iskiriiptoo harkaa ka qabdan okay waraqata warri qabdan warri waraqata qabdan sekendi soddoman isinii kenna waaqayyotu kana godhinaan jedhe ani raajiidhana dhaga'i waan raajiin dubbatu numa dhaga'u dhaga'i milikkitaan hojjeta raajiin arraajii waaqayyooti na dhaga'i waa tokko barreessitu ariifattanii sekendi soddoma keessatti daqiiqaa soddoma isiniin jedhe sekendi soddoma maal barreessitu beektu raawwatameera jecha jedhu barreessitu raawwatameera kun profees woordiidha raawwatameera warri barreessitan ol kaasaa waraqaticha ol kaasaa revele vedele borra lavadana mosia new revelation ida kun raawwatameera ol kaa utaalati raawwatameera jedhaaka mesagale ol kaasaa kanuma naan jedhe waaqayyo hin raawwate naan jedhe waaqayyo akka waggaa darbeetti waggaa kana booddeen jiraatu akka bara darbeetti bara kana booddeen jiraatu Yesuus inni nuuf jedhee dhalate dallaa horii keessatti inni dhalate sinii galeera tiksootatti inni jalqaba mul'ate sun angafni nagaa mootiin nagaa mootiin ulfinaa isa waggaa dheeraa si boosise fixeera naan jedhe ittimi saba kanatti jedhe waaqayyo dhumeera dargaggeessa dhumeera warri jaarsolii dhumeera warri hawwanni dhumeera neeyyaa dhumeera jedhaaka thank you Lord ulfaadhu Yesuus baqqa hiyyummaa ta'uu danda'a dhukkuba ta'uu danda'a rakkina ta'uu danda'a awwaaltee galtaati